Lo sanfa batani. Bakka maako hayyee nagaan salaamu alaykum jabaadhu bakka karaa gaarii deemi. Midhaan illee waanuma argite fitti baatteetini of hin miidhini. Sirta hojjedhu bakka. Nadoo ati hin baatteedha? Mijattiin baatanii warri ijoollee firdoo sanfaa baatanii. Ay deemtanii kan hin nagaatti hin jettaniini? Isitu isin tajaajilema? Ana dah kira nak ada tak ya cu. Langsung ke. Betul deh. Tunggu deh. Baba. Insyaallah dari itu lah tahu. Ayah najirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan kawan Daawwattoota Aishaan da Kadirtu jirtu kam Kadir family Foziyatu akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota family keenya jechuudha kan maatii keenya daawwattoota keenya hunda keenya akkam jirtan nagaa jirtan isiniin jedha. Alhamdulillah galata rabbi arra dachaan dhufne irra meelala kabajamtoota daawwattoota keenya arra nama haaraa dheengadda kaleessa qabannee dhufne san arra lee deemine qabannee isinii dhufne irra salaama isiniin jedhanii immoo qophii ajaa'ibaa qabnaa qophii keenya kana jalqaba irraa haga dhumaatti akka nu wajjin turtan abdii guddaa isinirraa qaba. Aisha illeen yaada isii jettee keessumallee salaama jedhiini. Hayyee daawwattoota keenyaa isin salaama alaykum jettee xiqqeessite isiniin jettee jirtan isin dhageesseera. Salfachiiseera. Beekan salfachiisa. Hayyee daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuudhaan hojii tura daawwattoota keenya waan haaraatu jira. Obboleettiin teenya nu bira oolte nu bira bulte arrammoo fuula kaasteetti na fakkaate gara biyya. Kanaa jecha waan haaraa jira mee maal takka jirti? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka isiin dhuftetti fi akka isiin hangafa keenya taatetti simachuu baannus amma beeta namni yoo nama bira dhufte keessumaa yoo nama bira dhufte beetan gaafa nama biraa deemtu garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuuf ta'ee jechuudha. Obboleettiin teennaa isiif obboleettii haa taatu malee gama tokkoon hangafa gama tokkoon immoo waa hedduu qabdii namni waa hedduu waa walitti obsu qabaa waadaa walitti qaba laala. Innaa Aishaadhaaf ishee jechuun maakidaa jechuun Aishaadhaaf gaadaa isheetiin obsa waliiti jarri waa hedduu waa walitti obsanii egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kanuma biraan kanuma wal qabatee maal jechuu barbaadisanii fakkaate haguma xiqqoo tokkoon namni haadha ofillee keessatti walirratti ilaalaa waa heddumaa waa hedduu walirratti ilaalaa akka obboleettii michaa osoo hin taane akka haadhatti illee wallaalanii kanaaf Aisha illeen keessa kana waa baatee amma dhugaa dubbachuuf yoo taate wallaahi surprise kana hin beektu siin surprise maal akka ta'e hin beektu surprise maal akka gochuu illee hin beektu amma surprise gochuu barbaanne isiin waan surprise goone amma ni ilaaltanii kallattii maaliin Aishaan waan jettee gara surprise isinaa jechuudha. Hayyee daawwattoota keenyaa yaani obboleettii fi dhiisatti kennaa nama kamiif osoo kenname kan jaalla nama dabaluuti obboleettiin jechuun immoo akka waa hedduutti ilaalu rabbi umrii isii haa dheeressu jedha du'aa hin godhaa fi rabbi immoo nagaan isii haa hiiku jedha du'aa hin godhaa hin jedha daawwattoota keenyaa. Namni akkuma Kadir jedhe jechuudha bakka haadhallee buutee dhuftee kana laaltu yaani obboleeyyan baay'ee jira takeessan yaani walii qabutu jira wallahi rabbi umrii haa dheeressu rabbi fayyaa isii haa kennu isin jedha waan biraa waan jedhu hin qabu. Ammaan immoo kennaatti qishu takka isillee madaaltu yaani akkasiin nuti dhuftetti illee osoo hin taane nullee akkuma humna kennatetti waan qishu wayii kennaafi nu wajjin turaa share like subscribe godhaa kallattii waan gara kennaatitti ceenaa obboleessi kennallee dhiwaa hin gooti. Egaa obboleettiin teennaan baay'ee kennatti hin seenin hin dura maakidaani yoo yaada qabaatte yaada kanallee nu haa ibsitu chaanaalii kanallee mootu fakkeenyaaf
nuti viidiyoo hojjennu kun illee immoo maal akka ta'e yaada kana irraa baraa dhufteerti irraan viidiyoo lammaffaa seenuu isiiti. Lammaffaa immoo wanni amma dhufa isii geessallee tokko maal inni ammee hojii ati hojjettu kana maal inni ka jedhu laalchuu dhufte hagammannee wal ilaaltee isiin agartee hin jiru baay'ee. Jennaa kana jiru hojjetee jechaa jirti. Garuu moonni fedhaa hin jiru mee waan kanarratti yaada yoo qabaatte. Yaadallee gootee du'aa illee akka nu gootu barbaanna. Du'aa boodara. Du'aayin sarpiraayiz immoo amma garuu anillee akka obboleettii fi asuntana kaadha silaa asin jechaa jira. Mee atillee yaada kennu asirrallee dubbadhu deebi'i mootiyyuu hojii ani hojjedhu kana hoo akkamitti ilaalte maal sitti fakkaata wanta akka takka keessa bahe. Yaadni sun hin jiru biyya keenya dhufanii. Hojiin akka natti fakkaata wanta bareedaa kun anillee argee jira. Rabbiin irra sin haa bulchu. Rabbiin walumaa akkatti naa tursiisu. Rabbiin hojii keessan kana hojii ammallee galma gahu hojii mootu dhaalaa ismaraa anu gammachiisee nullee nu gammachiisu haa ta'u. Wanta bareedaadha dasna jedhee jira. Hayyee egaa isin kana jetteen booda du'aayii amma isin hojii bareedaadha jechaa jirti. Du'aayillee booda itti deebita ammaan gara sapiraayisitti seenaa gara kennaatti seenaa. Obboleettii ishiitii maal jedhanii eegaa jiranii wanta inni kennu guddallee ta'uu baatu garuu isin laalchisa kallattii waan kennu jira. Abbaa warra kiyyaa qabadhee wanta adda addaa qabadhee daa'ima kana wanta adda maalaaf wanta naaf ibsan jiru waan adda addaa qabadhee laalaa garbuu kumtaalan waan isin hin hin jiru dhadhaa akka bu'ee sin agarsiisu daawwattooti sin agarsiisu haala dhiisi waan baay'eetu jira garuu isin ta'uun tuffatti wanta namaan gachaa nama wajjin dhugee ijallee wallaalee namni garuu ni islaamannoo jedha ani immoo isin xiqqoo kan barbaanne surprise hayyee kun kennee isaanii. Tahu zaitu tidak akan tak cuma gak. kita cuma kena Balik. Ini kuat. Akhirnya juga. Jadi mama dah balik kat sini ni anu je. Balik kamu di sini juga. Dia barida menurut fashion ah. Mak kamu ganja cu. Jauh sih tak gambar. Ini barida belala kamu jangan tuh dapat kenal. Bayi barida. Baay'ee bareeda maashaallah leek waan bareeda obboleettii fi sapiraayis goote gartanii ni bareeda gartanii maashaallah baay'ee bareeda hayyee kanas ol fuudhee kunimmoo kan gubbarraan uffatan qaba meettuu fisgee kana daawwattoota kenna obboleettii kana bichaan kana olii tosoo godheefi dasna jedha garuu moota gumna kiyyaati kana goone fi jirra ni abbaan mammee waliin mari'anne haa kana goone fi jirra inshallah qani ammaachi immoo kan caala daawwattoota kenna caammaa kana isiniifillee bitee jira isin dura maatii keessaniif kalarii bichaa qayyaree kana godhe malee akkana nama hedduu bite caammaan kun caammaa orjinaala maashaallah tabarakallah obboleettii irratti baadiyyaa keessa fataa ittiin naan jedhu kan sargii bakka adda addaa gabayaa akka ittiin fataa itti oltii qaba du'aa hin godha. Omoota kan cinqamnee namni Kalau dah kali satu ni berarti. namni kana oluu ijoollee godha sitti dhiqaata malee sitti mul'atu. Harapan tekar wallah itu kita anu jadi wallah gizi amarna namar apa tuh nama cingko hidup Maal si cingkin halar ijar nak ketar guk mana ani kana halle kana jen. ati laala kumareen jenne san namni sibichaa bite namni sapiraayis qabu jechaadha keessatti obsa walii sapiraayis godha waa hedduu walii sapiraayis nama godha ati kanaafuu amma kun ilaale alhamdulillahi rabbil alamin rabbi umrii waliin isin haa kaayu kana caalaa mootuu qophii horii qabna tureeyyuu ishee muddamaan nuti dhuftee nuti qophii dheeraa qabna tureeyyuu maaliif du'aayi wayii wajjin goona jennee yaadnee turre dhugaa dubbachuuf yoo taate abbaa isaaniitiifillee haadha isaaniitiifillee sadaqaa gochuu yaadanii odumaa isiin as jirtu haalli nu mijoofne isilleen asmara irraa dhufe inshaallah anillee abbaa manaa akka wajjin deebi'ee dhufeetiniin du'aayillee goone sadaqallee goona jechaa jirti yoo rabbiin nu waan jesse inshaallah kan walitti deebnu taha yookaan illee mootuu qophicha akkuma itti fufeetti taha ammaan obboleettii isii bifa kanaan sarpiraayis gootee jirti alhamdulillahi rabbil alamin egaa rabbi umrii isin tursiisu isin immootu atillee immoo ka galtillee du'aayii haadhatillee atillee as jiraachuullee baattu galtillee achittillee gochuun inuma dandaha bilbilaallee wal bira jirra inshaallah ammoo nuti deebitee nullee du'aayii hojii goonaa isiniin jechaa jira
ati by the way yani Amma gammachuu kennu ibsi. Ani kennu keeti dhugaadha itti dhagahamee akka hojii irraa baasuun barbaadu. Garuu mootu amma ati kennaan kun jechuudha ati argattee galuun anna gammachiisa. Ay mul'adhu haala daawwattoota kennaa barbaachuu barbaadu. Jira nana bareeddi mooti si badde warri duroota malee. Inda garaayyuu moomu duroota kanatti dhiyaatu malee duraan jechuudha. Akka tagaa jechuu saalfadha laala. Ani kun keeta akka isiin laalfifan si. Waalaikum salam warahmatullah. Inshallah شيء دفع شيء دفع إيش دي فما شيء دفع إيش هيا رابطة كده بالبلاد جدو سنة أم هندافيو نقول سنة ديرس مبربان نمبرات لنريجا إسلي جيجس وإننا كير لايك سبسكرايب كتيرن بيجيبه سنة رابطنا أم سبراك كده والله عندنا سبراك كم سلاباي وليناس من نتطلع سلاباي دوا وجينغوني نتطلع ساعتين قبابتشو ساعت تكشو كرنا جدجرا إسنمو كوجمتو تداوتو تكينيا دعاء اللي قدا في إجا واحد نمني بيالا جالس يجركوني واحد جرت بيتني ور بيا هيس اللي ور هم بكيسانو بيا هيس بيالا اللي ولور رفنا وان تيجي جودا يجولي أورو كيني هم بكيسانو يو أكا فيديو كنا شير ولي قوتني تنين موتو دوغار بجيفوتاتي مامي لكيسان هم جولي تنين أورو مبرا هم أكا جو عبدي سنراكبا akka du'aa illee moo isillee nu gootan akka du'aa illee mootu akkuma reebsiniin jedhe keessa dubbii keessatti tokkisan haadha abbaa isaanillee baay'ee gootan abdii isinirraa qaba shakka wajjabtoota daawwattoota kennaa isin baay'ee isin jaalannaa isin kabajnaa ijoolleen tummee ilaalaa wal fakkaatanii wal ashaayyee wal fakkaatan wal feeti sirraa bareeddi wal fakkaatanii egaa mee moo maakidaan mootu maaltu akkasitti dhagaamee fi maal akka jettu du'aa nu haa gooteetiniin nu xumurtu anallee namatu na eega dhiifama mana bira sitti deebi amma ana isin akka dhaafanii akka baajjii marbaanii ulqa'eef mana aarmu qullaaran immoo ijoollee sarlee jaran yaade isinillee yaade hojii garallee immoo isin argatanii jenna hojimmaa isaa argatan kanuu kan bilaa ba'a kun waanatti fudhatama naa ta'uu dide bira ga'ee toomee laalee ijoollee sarlee jaran giyyanillee immoo dhabee waan jedhe waan immoo fuulduratti maraa hiyyatee gateetiin fuulduratti waan dadhabuuf daddafee dhaqee deebi'ee maraa hiyyatee gatee ulqa'eef abbaa warra hiyyatee dhiisetu maa ka'ee dhufee amma immoo jalxaaru kun baay'ee xiqqoorratti ulfaatee jira. Rabbiin immoo bakka isaa fuudhanii isaan itti haa deebisu isaanii haa guutu yaada muraara isaanii haa guutu haadha abbaa kennallee rabbii araara haa godhu rabbiin immoo bakka isaa fuudhanii isaanii itti haa guutu isaanii itti haa deebisu yaada isaanii ammallee rabbiin isaan haa fuudhu akkuma duraatti akkuma immoo kana caalaa ammallee dabalee rabbiin isaanii haa kennu. Kana waan ta'eef akka rabbiin foonumaa rabbiin immoo hiimamaa ta'u walaallee rabbiin itti haa guutu jechuu barbaadee rabbiin ol isaan haa fuudhu hamidha. Ayyee faadhuu galatoomii guddaa galatoomii amin amin. Kana bakka waan ta'eef. Wasallim ala nabiyina Muhammadin. Kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya anis qalbiin namnillee na bilbileetee dhimma hojii ammaa hin beektanii dhimma hojiitti namni na barbaadaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya asumaan assalaamu alaikum siniin jenna. yaada keessan immoo gara komeentiitiin akka nu ibsitan abdii guddaa isinirraa qaba. Hayyee daawwattoota keenya buleettiyyaa na biraa galuu heddiin natti dhagahamee jira garuu waan gochuu hin danda'u anillee mana kiyya isillee mana isiiti hundaa'uu rabbi nagaa wal deebisee isin agarsiisu naan jedha. Share like subscribe naa gochuudhaan na jajjabeessa isin jedha inshallah gaafa isin deettee inshallah yoo rabbi jedhe dhaqee isiniin anillee mana isiitti illee akka viidiyoo hojjedha hundaafuu mana gaa nuu ta'a fayyaa nuu ta'a wassalaama.